jalqabarratti hangafoota oduu. Lidatuu Ayyaalaw daandii xayyaaraa birootiin gara Itoophiyaa imaluuf akka jiran ibsan. Hospitaalli Amaanu'eel ji'a 6 darban keessatti namoota 66,000 oliif tajaajila yaalaa sammuu kennuu ibse. Godina Wallaggaa Bahaatti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 26 darbe. Mootummaan namoota kirkira lafaan qe'ee irraa buqqa'an bakka biraatti jijjiiruuf yaalus horsiisee bultoonni didan. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya karraaf qabannee bal'inaan isin biraan geenya. Lidatuu Ayyaalaw daandii xayyaaraa birootiin gara Itoophiyaa imaluuf akka jiran ibsan. Guyyaa kaleessaa Ameerikaa irraa daandii xayyaaraa Itoophiyaatiin imalli gara biyyaatti taasisuuf ture imbaasii Itoophiyaatiin dhorkamuu kan dubbate obbo Lidatuun daandii xayyaaraa birootiin biyya akka galu hime. Wallaansa fayyaatiif waggoota 2 ol Ameerikaa kan ture obbo Lidatuun gara Itoophiyaa deemuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 3 2017 tikeeta xayyaaraa kutateen buufata xayyaaraa Atilaantaatti argamus xayyaaraa seenuu akka dhorkame beeksiseera. Tikeettiin koo kan mirkanaa eeruudhaan paaspoortiin kiyya ji'oota 11 itti aananiif kan tajaajiluudha jechuun kan dubbate obbo Lidatuun yeroo buufata xayyaarichaa gahutti embaasii Itoophiyaa Ameerikaatti argamu dubbisee hayyama addaa osoo hin argatin imaluu akka hin dandeenye itti himamuu ibse. Hospitaalli Amaanu'eel ji'a 6 darban keessatti namoota 66,000 oliif tajaajila yaalaa sammuu kennuu ibse. Hospitaala Shaalaayizidii sammuu Amaanu'eel bara baajataa 2017 ji'oota 6 jalqabaa keessatti daa'imman dabalatee namoota 66,741 ta'aniif tajaajila yaalaa sammuu kennuu beeksiseera. Kunis deddeebiin ciibsanii yaaluu fi yaala hatattamaan kan kennaman yoo ta'u isaan keessaa kutaaleen hawaasaa 36,300 tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa irraa fayyadamoo ta'uu isaanis ibsameera. Hospitaalichi hojii irra oolmaa karoora isaa ji'oota 6 jalqabaa bara baajataa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa bakka bu'oota hawaasaa waliin gamaggamameera. Gamaggama raawwii hojii kanarratti gabaasni dhiyaatee akka agarsiisutti ji'oota 6 darban keessatti dhukkubsattoonni yaalaa sammuu argatan keessaa 64,256 tajaajila yaalaa deddeebi'anii yaalamuu kan argatan yoo ta'u isaan keessaa daa'imman 257 akka argamsameera. Oduu itti aanuun godina Wallaggaa Bahaatti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 26 darbe. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda ifaa biyyaatti balaa tiraafikaa har'a gurraandhala 4 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa qaqqabeen lubbuun namoota 26 darbuu ibsameera. Konkolaataan deddeebisaa uummataa Taataa jedhamu magaalaa Shaambuu irraa gara magaalaa Finfinnee imalaa ture kufee garagaluun miidhaa kana qaqqabsiisuu itti gaafatamaan nageenya tiraafikaa godina Wallagga Bahaa Inspektar Isnaaqee Misfiin FBC'f himaniiru. Balaa kanaan lubbuun namoota 26 battalumatti yoo darbuun isaan darbee dhiifama. Balaa kanaan lubbuun namoota 26 battalumatti yoo darbuu kanneen lubbuun isaanii darbee ala namoota 42 irraa miidhaan qaamaa cimaa qaqqabuun yaalamaa jiraachuu ibsameera. Lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabaluu akka danda'u kan eeran Inspektar Asnaaqee Masfiin ka'umsi balichaa qoratamaa jiraachuu ibsaniiru. Oduu xumuraaf qabanneen mootummaan namoota kirkira lafaan qe'ee irraa buqqa'an bakka biraatti jijjiiruuf yaalus horsiisee bultoonni didan. Kirkira lafaa irraa deddeebiin naannoo Afar godina Awaash Fantaallee keessatti mudatee hordofuun horsiisee bultoonni qe'ee irraa buqqa'anii aanaa
Amiin Baraa kaambii Daa'idoo keessa turan gara bakka biraatti geessuuf mootummaan yaalii godhus horsiisee bultoonni fedhii akka hin qabne ibsan. Iddoon amma jirru balaadhaaf saaxilamaa waan ta'eef iddoon haaraa Awaash Arbaa jedhamutti akka deemnuuf nu gaafatan. Achittis lagni hin jiru, mukni dhaabbatee tokkos hin jiru. Horii keenya eessatti nyaachifna jechuun jiraataan aanichaa tokko yaaddoo isaanii ibsaniiru. Horsiisee bulaan Addis Istaandaard waliin turtii taasisan kan biraa akka jedhanitti iddoo akka qubatan gaafataman Addis Raa'ii jedhamu kanaan dura akka beekan eeruun naannoon kun wanti tokko akka achitti hin argamnee fi rakkisaa akka ta'e dubbataniiru. Iddoon kun Awaash Arbaa gaditti argama. Wanti tokkollee hin jiru. Magaalattii irraa fagoodha. Bishaan hin jiru. Naannoo sanatti mukkeellee argachuu hin dandeessu. Kanaaf muka gaaddisaa fi nyaata bilcheessuuf ta'u argachuun rakkisaadha jedhan. Kanarraa kan ka'e mootummaan jaarsotaan dabalatee horsiisee bultoota naannoo sana jiraatan iddoo akka jijjiirataniif gaafatus jiraattonni waan walii hin galleef ammas buqqaatonni hedduun kaambii Daa'idootti jiraachuuf akka murteessan himan. Ka'aa ergaa jedhamne torbaan lama ta'eera. Jiraattonni didan torbaan darbee jaarsummaadhaan yaaliin godhameera. Akka isaan jedhanitti kaambiin Daa'idoo amma keessa jirru kirkira lafaaf akka saaxilamu akkasumas karaa cinaa akka argamu nutti himan jedhan. Haa ta'u malee jiraattonni tokko waamicha fudhatanii gara kaambii haaraa qophaa'etti seenaa akka jiran akeekaniiru. Jiraataan kun itti dabaluudhaan jaarsummaa torbaan darbee booda gargaarsi nyaataa kaambii Daa'idoof kennamaa ture hir'achuu isaatiin jiraattonni rakkinaa guddaa akka mudataa taasiseera jedhan. Ka'aa ergaa jedhamne homaa hin arganne dhiyeessiin hir'ateera haala baay'ee rakkisaa keessa jirra jedhan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ka Ardii Miidiyaa Neetwoork irraa isin biraan gahaa turre kanuma warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa.